Gatiin maallaqootaa gabaa gurraacha irrattis akkasumas baankiiwwan irratti edaa guddaa tokko agarsiisee jira. Kabajamtootaa fi daawwattoota Oro FM odeeffannoo sharafa guyyaa irraa Jaanuwaarii 9 yookaan gurraandhala tokko qabannee isin dhufnee jirra. Amma dhumaatti wajjin ta'uudhaan odeeffannoo guutuu argachuu ni dandeettu. Akkasumas namoonni haara taatan subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Gara odeeffannootti yommuu dabarru odeeffannoon keenya akkuma baratame gabaa gurraacha akkasumas baankiiwwan keessaa baankii kamtu gatii olaanaadhaan sharafaa jiraa fi baankiin daldala Itoophiyaa immoo meeqaan sharafaa jira kan jedhu wal bira qabnee isiniif dhiyeessina jechuudha. Doolaara Ameerikaa irraa eegala. Doolaarri Ameerikaa tokko tibbana kana akkuma dhagaa jirru qarshii 130 qarshii 143 ምናምን ture. Amma garuu qarshii 146 saantiim 83 gabaa gurraacha irratti doolaarri tokko sharafamaa jira. Kanaafuu doolaarri Ameerikaa tokko qarshii 146 saantiim 83 jechuun dhibbi isaa immoo qarshii 14,683 jechuudha. Baankiiwwan keessaa baankiin dhuunfaa Tsahaay gatii olaanaadhaan baankiiwwan keessaa qarshii 127 saantiim 26 sharafaa jira. Baankiin daldalaa immoo qarshii 124 sharafaa jira. Yuuroonis edaa ammaan guddaa ta'e dabalee jira jechuudha. Qarshii lama dabaleenis yuuroon tokko qarshii 151 saantiim 34 sharafamaa jira. Kanaafuu yuuroon dhibbaa qarshii 15,143 sharafamaa jira jechuudha. Baankiiwwan keessaa baankiin Siinqee qarshii 137 saantiim 93 sharafaa jira. Baankiin daldalaa immoo qarshii 129 saantiim 29 sharafaa jira. Swiss frankiin tokkos qarshii 161 saantiim 27 yommuu sharafamu, Swiss frankiin dhibbaa immoo gabaa gurraacha irratti qarshii 16,127 sharafamaa jira. Baankiiwwan keessaa immoo baankiin Abbaayituu gatii olaanaadhaan sharafaa jira qarshii 142 saantiim 28 dha. Baankiin daldalaa immoo qarshii 136 saantiim 5 sharafaa jira. Sharafoota jiran hunda irra baay'eedhaan gatii gadaadhaan kan sharafu baankii daldala Itoophiyaadha jechuudha. Doolaarri Ameerikaa tokko doolaarri Kaanadaa dhiifama doolaarri Kaanadaa tokko qarshii 102 saantiim 19 sharafamaa jira. Dhibbi isaa immoo qarshii 10,219 gabaa gurraacha irratti sharafamaa jira. Kabajamtoota daawwattoota keenya baankiiwwan keessaa baankiin Birhaan qarshii 88 saantiim 97 gatii olaanaadhaan yommuu sharafu, baankiin daldalaa immoo qarshii 86 saantiim 7 sharafaa jira. Doolaarri Awustiraaliyaa tokko immoo innis gatii olaanaa dabalee jira. Qarshii 88 ture kanaan dura gabaa gurraacha irratti jechuudha. Hadda garuu qarshii 91 saantiim 22 gabaa gurraacha irratti doolaarri Awustiraaliyaa tokko yommuu sharafamu, doolaarri Awustiraaliyaa dhibba immoo qarshii 91 qarshii 9,112 gabaa gurraacha irratti sharafamaa jechuudha. Guyyaarraa Jaanuwaarii 9 jechuudha. Kanaafuu baankiiwwan keessaa baankiin Abbaay qarshii 81 saantiim 1 gatii olaanaa yommuu sharafu, baankiin daldalaa immoo qarshii 78 saantiim 15 sharafaa jira. Paawundiin tokko immoo qarshii 181 paawundiin tokko qarshii 181 yommuu ta'u, paawundiin dhibbaa immoo qarshii 18,100 qarshii tokkoon sharafamaa jira gabaa gurraacha irratti jechuudha. Baankiiwwan keessaa akkuma baratame baankii Abbaayituu qarshii 159 saantiim 24 sharafaa jira. Baankiin daldalaa immoo qarshii 152 saantiim 62 sharafaa jira. Dirhaamni Dubaay tokko qarshii 39 sharafamaa jira. Kabajamtoota daawwattoota keenya dirhaamni Dubaay tokko gabaa gurraacha irratti akkuma kanaan dura argaa turre qarshii 38 gahee ture. Amma yeroo gadi bu'aa jira malee qarshii 40 fa'aa gahaa ture. Amma garuu qarshii 39 saantiim 95 sharafamaa jira dirhaamni Dubaay tokko. Dirhaamni Dubaay dhibba immoo qarshii 3,995 sharafamaa jira. Baankiiwwan keessaa baankii jiraadha kan gatii olaanaadhaan sharafaa jiru. Riyaalli Saawudii immoo innis dabalee jira. Walitti dhiyaatanii jiran kabajamtoota daawwattoota keenya. Innis Riyaalli Saawudiis qarshii 39 saantiim 15 gabaa gurraacha irratti sharafamaa jira. Baankiiwwan keessaa baankii jira qarshii 33 saantiim 33 Riyaala Saawudii sharafaa jira jechuudha. Haala kanaan baankiin daldalaa immoo qarshii 33 baankiin daldalaa qarshii 33 sharafaa jira. Chaayinaawwan tokkos qarshii 19 irraa gara qarshii 20 galee jira. Qarshii 20 saantiim 7 gabaa gurraacha irratti sharafamaa jira. Baankiiwwan keessaa baankiin Innaat qarshii 17 saantiim 64 sharafaa jira. Baankiin daldalaa immoo qarshii 16 saantiim 6 sharafaa jira. Oomaan Riyaaliin tokko immoo qarshii 381 saantiim 94 gabaa gurraacha irratti sharafamaa jira. Oomaan Riyaaliin dhibba immoo qarshii 38,194 gabaa gurraacha irratti guyyaa irraa sharafamaa jira. Joordaan diinaariin tokkos qarshii 200 irraa gara qarshii 207 gabaa gurraacha irratti darbee jira.
Joordaan Diinaariin dhibbi isaa immoo qarshii 20,727 gabaa gurraacha irratti sharafamaa jira. Dirhaamni baariin tokko qarshii 390 saantiima 24 yommuu sharafamu, dirhaamni baariin dhibbi isaa immoo qarshii 39,240 sharafamaa jira. Liireen Turkii tokko immoo qarshii 4 saantiima 15 gabaa gurraacha irratti liireen Turkii dhibba qarshii 415 sharafamaa jira. Kabajamtoota daawwattoota keenya oolmaan sharafaa guyyaa irraa kana fakkaata. Namoonni haarawaa taatan subscribe godhaa, akkasumas yaada qabdan comment irratti nuuf barreessaa. Galatoomaa.